dirra warroonni karaa jirtan nagaan nukotta isin simachuudhaaf qophoofnee isin eegaa jirra. Egaa ka har'a hingab kitaaba jedhu kitaaba hayyicha qabsaa gameessa Oromoo obbo Jawaar Mahammadiin barraa'e yeroo jalqabaatiif laanch ta'a jechuudha kan eebbifamu biyya Jarman giddugala Awurooppaa magaalaa taate magaalaa Nuurambargitti eebbisiisne jechuudha. Bakka irratti manguddoonni jaarsoliin abbootiin amantaa hawwan qeerroof qarreen walumaa galatti Oromoof Oromiyaan hedduminaan kan irratti hirmaatanii fi sagantaa kana suduudhaan kallattiidhaan kan addunyaarra jiran akka nu hordofaa jiran abdii guddaa qabnaa. Waan kana milkeessuu keessatti galmaan ga'uu keessatti hayyicha keenya kana hamilee daranuu itti horuudhaan forward akkuma inni jedhisan gara fuulduratti fuullaasoo kan tarkaanfachiisuudhaaf baabura inni oofu IC jechu baabura guluuf kan beektanii isa yaabannee kaana jirra. Egaa akkuma beektan jawwee kaleessas laaptooppiidhaan sirna wayyaana kuffisee jira. Amma ammoo odoo kitaabnu eebbifaminga warra bilisiginnaa fi sirna amma biyya bulchaa jiru girgiriin itti buutee jirti jechuudha. Kana fakkaatagaa walargaan kenna yeroo gabaabaa keessatti iddoo galmaa ta'a jechuudha. Iddoo galmatti wal agarree wajjin dhangaa qophaa'ee jira. Wantoota garaagaraa jira jechuudha. Ka tokko lama jennee ka dubbachuu hin dandeenye. Kanaaf hundi kenna irratti hirmaannaa sagaleen kiyya sirriitti dhaga'ama miti. Kanaaf egaa akkuma beekamu kitaabni kun kitaabota seenaa gurguddoo bu'aa ba'ii qabsoo Oromoof Oromiyaa fi akkasumas qeerroo fi qarree of keessaa qaba. Jawaar jireenya isaa keessatti daa'imummaarraa ijoollummaarraa kaasee hanga Singaappuur hanga Minisoota irraa hanga gartee sirna baankii fi hanga taankii funyaanitti hidhate hunda hiddaan fottoqsee buqqisee jallaa keenya wayyaa kadiinarra jedhee jallaan keenya qajeeluu didaachumaan jallate ammas maashiin jijjiiramee jira jechuudha. Kanaaf ammas bifaa fi amma haala itti deemaa jiru kanaan akka yeroo gabaabaa keessatti Oromoof Oromiyaan akkasumas gaanfi Afrikaa biyya Itoophiyaa walumaa galatti sirna dhugaa, sirna dimokiraasii, sirna walqixxummaadhaan sabaaf sablammii isa sabdanneessaa jennuun giddugala godhatee uummata keenyaa fi uummattoota Itoophiyaa hunda sirna bulchuu danda'u akka ijaaru abdii guddaa irraa qabna. Jawaar nama afaaniiti miti, nama dubbiiti miti, nama haasaati miti, nama hojiiti. Nama ammoo Itoophiyaa biyya jedhamtu san nyaatee qurxumxum godhee birki jettiin argeen abbo afaan Amaariffaatiin ammoo billiiti wata lukkuu baasan gartanii akkasitti nama beeku. Yeroo kamitti maal godhamuun akka qabu Jawaar maa callise jedhanii namoonni hedduun hundi keenya gaafachaa ture. Jawaar maa callisee har'a ammoo callisni sun voolkaanoon dhohee jira. Kanaaf ammoo kallattii akeeka tarsiimoo inni nuu kaa'esan jala deemuudhaan dantaa uummata keenyaa nageenya tasgabbii uummata keenyaa rakkoo gadadoo beela uummata keenya keessa jiruu fi rakkoolee uummata Oromiyaan keessa jirtu walumaa galatti akkuma amma duras tarsiimoon tooftaa biraati amma jawwee waan addaatiin dhufa isa sana immoo isumarraa dhageenya. Kallattii maal akka nu kaa'u akeeka akkamiin akka nu oofu akkamitti akka fuulduratti nu tarkaanfachiisu kana hunda ammoo isarraa dhaggeeffachuudhaan karaa inni nu kaa'e deemna jechuudha. Karaa inni deeme karaa milkiiti. Itti milkoo'inni agarree jirra. Namoonni hayyootaan beekadhaan qabsaadhaaf hin jedhu kan waggaa 40-50 qabsaa'e kan akka Leecoo Latafallee kun xurataa baanii jiran. Garuu namni inerjii qabu. Forward gara duratti si dhoofaa. Na jala kaa jedhe jawweedha itti dhanna jala kaana jechuun akka inni imaama kenna saffatul awwal irratti warri lafee saffatti sanata itti hidhatu ammoo keessaa an tokko nagaa keessa na jedhadha yeroo gabaabaa keessatti kan wal arginu ta'a. Baay baay. Booda walitti deebina bal'inaan iddoo galma.
Warri iddoo kamar nama wajjin asirratti gara duubaa achirra simbira wani saksen isin hin jeeyu. بالله تقرب عوان طيب وقلت كيف جوار محمد هيون كيف كتابة إنقابه دبسري كتابة وانجل هيوني يرو ولا كتابة ردبتا نمتكو معلومة إسا كيس إسا أمي إسا يوكان الموسمو إسا فتشتلالو يوبربات واني برسلاني جن مالي في يرونا ناخد أبتكو يوكان ببريشو دندتا آسا بريشو دندتا yeroo maatii kennee ta'uu danda'a. Garuu wanni ati barreessitee uummata hundaaf raabsitu sun waan onnee kee keessa jiru waan sammuun keellee yaadu waan onneen keellee yaadu barreessa waan ta'eef namni kitaaba isaa qofa osoo hin taane kan Jawaar qofa osoo hin taane egin kan obboleessi keenya Dr. Jawaar Muhammad kan obboleessi keenya Abiy Ahmed illee ijaaruu jedhu san yoo dubbisne kitaaba dubbisuun faayidaa guddaa nu qaba. وبلاش كان جوار محمد قافة جلقة أسبوع يساعدوا بسوري سو كتابة كانوا بسون قليلا كتابة هدو بسرو سرين جدا يا ربي أواز كي لكنا كان بيدي سترقوا أدتا تسجلوا يا ربي ربي بساباس يا ربي أواز كي نرقوا ميسي جرسان كيسا يا ربي نباس أمتك كي لكن بيريه كبير هرقاته قرار رقمه حال يبتو كيسي جرسان بلنت يا ربي نباس يا ربي نباس نرنا يا ربي ربي بساباس أواز كي لكن اللي جعلكم ما سبتي سنجمعوا أكثر يا رب الديس يا رب الديس جنت هو نزرقوا بوجهواني يا رب الديس كراي جوا روندا كراي جري يا رب الديس اللهم صل على محمد أيها المدرب كنا نبتدئ كسيسون ما رجلين لكن نبتدئ كنا نحمي لا هذا من كذا أصلا ما لا من كذا ولا من كذا خلافو يا أولو sagantaa kasaatu warqaqabaa maaliif obboleessi keenyafu yeroo hunda jawaaree jira inni kan nama hunda ta'u nama gooranaatti jedha akkasitti waldorgommii gaarii ta'amu. Ayyaanaa amma gara sagantaa keenya itti aanutti dabarra sagantaan keenya itti aanu obbo Abdoo Qaadii sirreeffamoota Oranjishinii jiran galma kana keessa keekii dhufa. بنات نجلا كوريكا قربا ورا هاي ورا بدأ nama kana please kajori ورا باجرا نجلا كوريكا imbe garula نجلا كور
Abor Rabbi jira. Please, atina jala guri banna takka. Ara banna. Duba debiya baka. Ama tahiri. Duba debiya kanga kamera baka. Duba debiya. Ahiri. Okay. Kara kana bana. No jira ni. Tawad. Lebanna takka. Gorach. Salim. Ini sadar bu jar kesuri. Kitab jumpa nawatif. Kitab ini erat kebetulan untuk sekolah sekolah juru untuk kesehatan negara. Karena tasnya memang beda. Kitab ini kan isi erat kebetulan apa tu sekolah sekolah. Kitab juru untuk kesehatan negara. Opsa. Bakam garan debya. Ayu garan debya bakam. Nai. Okay. Kajori muraba ira. Balda. Olbay yo. akkanatti tarree galanii kitaaba hayyichaa irraa bitachaa jiranii mallattoo Jawaar Mahammadiin kitaaba bitachaa jiru jechuudha. Nama guddaa miti yaa ijoollee xixiqqoo maratu bitachuu deema barana. Ijoollee xixiqqoo Ini mallattoo sama mallattoon. Mallattoo jiru Desember wali jala. Mallattoo sana kusuma itu dah. Firman Dr. Lilli fi Jawaar illee wal fakkaata jechuun mallattoon. Tokko malaaleme. Dhugaa Rabbii dubbachuuf kitaaba kana bitachuudhaaf yeroo dheeraan adda. Barbaannu maali? Dhugaa Oromoo haati Oromoo nagaa nyaachuuf akkasii Kalau tu macam Watamaiki kan tisuk, indah kamu jadi. kitaaba fudhadhaa cufuuf deema maa jedhii himisi Wanni asii eeggachuu jirru kitaaba ani hin gaabu jiru ka Jawaar Mahammad barreesse kana laaluuf fudhachuudhaaf hawwiin keenya eeguu turre har'a immoo harkatti fudhachuudhaaf kaardii qabannee taa'uu jirra jechuudha. Nuti Oromoon kutaa 11 hin gaabbinuu kitaaba qeerroon fudhachuudhaaf salfii qabannee dhaabbataa jirra. Kalau tu mereka mencoba sih tak ada. Kita menjadi pun. Yeroo jalqabaatiif biyya Jarmaniitti eebbifamuu isaati. Yeroo jalqabaatiif kitaaba hin gaabu jiru umriiti hagana geet umrii 27 agaree hin beeku garuu gammachuu hangana hin jenneen nadhagaame. Kanaafuu galatoomii Jawaar yoomiyyuu nutillee hin gaabbinuu kitaaba kana bitachuu irratti hin jaan. Galatoomeetillee. Ani waggaadhi banjiraanna ni injifannallee kitaaba bichaa bituu miti seenaa abbootii teennaa seenaa leenca ilma Oromoodha ifatti arginee ijaan wal arguu kennan
ummanni Oromoo kakaleessa addaan faca'ee har'a wal arguun gammachuun namni galma guutee kun alatti hafuun jaalala isaatiif jaalala sabaatiif jecha ni injifannaa piippi ni caccabsinaa ni barbadeessina injifannoon kan uummata Oromooti. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kennaa yoo sagaleen hin dhagaamin tokko tokko naa barreessaa